Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya gammadaa show kan torban kana kunoo haala bareedaa fi haala ajaa'ibsiisaadhaan eegalee jira. Gammadaa show torban torbanii keessummoota isin jaallattanii fi hawwii guddaadhaan eeggachaa turtan adda addaa bakka isaan jiran irraa finnee gama keessanitti dhiyeessu itti fufnee jirra. Komeediyaanii baay'ee jaallattan yeroo hedduu nu gaafachaa turtan. Yeroo ammaa kana hojii haaraa ajaa'ibsiisaa qabatee gara uummata isaatti dhufe. Comedian Waaqoo Geetaachoo waliin turtii taasifnu hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Akkam baga nagaan dhufte. Waaqoo Geetaachoo, comedian Waaqoo Geetaachoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Akkam jirra. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Comedian Waaqoo Geetaachoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Keessa irra deebiidha. Akkas. Egaa maqaan comedian Waaqoo Geetaachoo jedhamu kuni baay'inaan maqaa furdaa wayii natti fakkaata. Comedian Waaqoo Geetaachoo itti furdatee namatti waan maqaa itti guddatu wayiiti. Maqaa dheeraa kanas dhagaanii hin beekanii yaa hirkoo taateetta. Amma immoo hirkoo irraa gara oliitti dhufaa jirta. Maal si wayya? Animu Waaqoo naa wayya. Maqaa ganamaa. Maqaa ganamaa. Garuu akkami confusion akkamii keessa jira namni yeroo laaltu hirkoo fi Waaqoo amma gaa oliin illee umriin isaa baay'ee gabaabaadha. Mucaa torban tokko. Mucaa torban tokkooti. Akkam taata garuu gidduu kana keessatti maaltu uumamuu danda'a? Akkamittiin maqaa nama hirkoo jedhu sana nama keessaa haqxee gara olitti jijjiiruu dandeessa? Inni gaan ulfaata. Egaa hojii tokko gaafa hojjettu hojiin kee sun yoo baay'ee si jaallatame laphee namaa keessa yoo ba'eessa godhee seene namni maqaa kaaraakterii sanaan si waama. So ani yoo amma namni gaafa hirkoo jedhee na waamu alatti yeroo na argu edee mana waadha akkuma Waaqootti al tokko nama biraa waama yeroo. Waaqoo jennaan waan galagaltu natti hin fakkaatu. Fuulduratti deema. Fuulduratti. So maqaan sun egaa yeroo dheeraas turre qilleensarra waan ta'eefi sanaaf jedhanii matti waamu. Fudhadheera maqicha isa haaraa kan ammoo ilaalla mucaa torban tokkooti jenneerra. Mee waan ta'u immoo kas ji'a 6-7 booddee yoo namni olii jedhu jiraate na waama. Maqaa hirkoo kana akkuma beekamu daawwattoonni keenya si yaadatu jedhee yaada. Gammadaa shoo wajjiniini. Maqaa gammadaa shoo jedhamu kana wajjin. Walduukaa dhalate. Walduukaa dhalate. Egaa namni kaaraakterii ittiin si beekuun waan ittiin si beeku maqaa shoos akkasiin carraan si waamuu isaa bal'aadha. Amma immoo gara sagantaa haaraatti dhuftee jirta. Egaa hirkoo keessaa baay'ee ba'uun ulfaataa ta'uu danda'a jedhee namana. Aniyyuu amma fakkeenyaa fi Waaqoo jechuu caala hirkoo jechuun afaan koo irratti baay'ee natti salphata waan ta'eef jecha. Egaa yeroo baay'ee hojii komeediidhaan si beeku yeroo dheeraadhaaf komeedii kana keessa turte namoonni yeroo baay'ee gaafa ilaalanii kaaraakterii tokko sammuu namaa keessa kan jirutu jira. Kaaraakterii sana malee kaaraakterii biraa fa'aa arguun barbaadan. Waan siirees ta'e wayii waan jedhanii fa'aa hojjetan waan tasuma kolfa hin qabne fa'aa hojjettee beektaa garuu amma kanaan duratti. Hirkoo dura yeroon diraamaa isteejii maal hojjedhu yeroo yuunivarsiitii fa'aa turre yeroo sana diraamaa nama gaddisiisu fa'aa maal fa'aa yoo hojjedhee beekan ture. Kan nama gaddisiisu. Namni garuu gadduka. Fuuluma isa kanaa no? Na duukaa bo'oo malee. Diraamaa sana nan hojjedhan ture. Amma garuu erga diraamaa hirkoo hojjedhee booddee kaaraakterii biraa hojjechuuf yoo yaale namatti sin ulfaata anatti sin ulfaata jedheen yaada erga namni al tokko komeediidhaan erga si baree booddee utumati haasaan jalqabin iyyuu fuuluma kee gaafa ilaalu kolfuu jalqaba gammada namni waan ta'eef ulfaatu. Yeroo baay'ee biyya kana keessattis kan barame yoo argiteetta ta'e kaaraakterii namni barame tokko fakkeenyaaf
hojjettuu mana namaa taatee namni hojjettu tokko daayireektarriitti aanee dhufu hundumtuu hojjettuu mana namaa gochuu barbaada. Poolisii wayii taate taanaan abbaa taate taanaan abbaa haadha hamtuu taanaan haadha hamtuu waan biraa tokko siin godhanii oodeensiinis akkuma sanatti yaada. Isa kana amma gaatti gara daayireektarummaattis dhufteetta kana gidduutti uummata gammachiisuu expectationii uummataa kaa'uu isa immoo dhugaadhaan immoo bakka sanatti nama hojjechiisuu qabdu immoo hojjechiisuu gidduutti walitti bu'iinsa jiru kan akkamittiin Gaafii baay'ee baay'isadha kun. Amma kuni dadhabinni isaa daawwattoota biras warra hojjechiisu biras isa hojjetu biras jedhee yaada. Anamma yoon ofii koositti mee kaarakteriin ittiin namni na beekuuni waggaa tokko lama hojjedhee namni baay'ee jaallateera waan ta'eef isumaan callisee hojjechuu nan danda'a. Tattaaffii addaa dhamaatii addaa nan gaafatu. Maaliif already wantichatti bareera kaaraktericha uffadheera waan ta'eef. Isumaan dulloomuu barbaada. Isumaan dulloomta. So garuu kaarakterii haaraa yoo fudhatte kaarakterii haaraa sanatti baruu fi isa kana keessaa bahuu fi dandeettiin taatummaa keellee yeroo ilaalamaa laata jedheen yaada ofii kooti. Namni tokko sirriitti ta'uu danda'a taanaan kaarakterii tokkos hojjete gara biraas yoo hojjechuu danda'e jedheen yaada. Malee kaarakterii masii ta'e tokko yoo reebaa oolte wanti sun iddoo tokko ga'e immoo nama nuffisiisu isaan oolu. Warri faranjoonni maal jedhu egaa yoon faranjoota baay'ee maqaa dha'e na hubatta jedheen yaada. Ameerikaatti Ameerikaa dhaqxee waan dhufteef mammaaksa faranjii sitti himuu danda'a. Yeroon Ameerikaa turetti jettee haasa'uu dandeessa. Yeroo biyya baqaa ture sana. Nayyamamu. So faranjoonni maal jedhu namni sirriitti daansii danda'u tokko yookiin ragada danda'u tokko yoo bakka isteejii irraa bu'u baruu qaba. So namni tokko hammam yoo ragada danda'e iyyuu daansii isa jedhan danda'e iyyuu dhaabbateema yoo ragadaa oole garuu iddoo tokko ga'ee sin uffisiisuu isaanu. So utuma harka walitti sii rukutamu utuma gaarii ta'e jiru nama biraaf iddoo laattee chaalenjii haaraa fudhachuu immoo gaariidha laata jedhee yaada. Kanaaf akkaataan ati irkoo irraa gara olitti dhuftee chaalenjii haaraa fudhachuu hojii haaraa fudhachuu of ta'uu gara biraatti deemuu waan jedhu kan hojii wal qabsiisuu dandeenya. Yes, of qoruudhaaf anaaf natti ulfaata kaarakterii haaraa hojjechuun ofii makoofiyyuu. Maaliif kaarakterii waggaa 2-3 hojjettee si keessa galeera. Kaameraa maalayyuu gara sanatti na fiiga amma. Tokko yeroo bakkeetti nama argu si keessa galeera waan ta'eef isa dhiistee kaarakterii haaraa waan addaa ta'e immoo hojjechuu fi qormaata qaba anumaaf iyyuu. So dandeettiin taatumaa nama tokko immoo kan inni ilaalamu waanuma danda'u tokko qofa hojjechuutu hin taane waan haaraas fudhatee yoo ta'eef hin ta'a yoo hin ta'u ta'e chaalenjii sana ofitti fudhachuu wayya. Maaliif garaagarummaa nama qoosuu fi nama hojii aartii irratti koomedii hojjetu kanadha. Namni hin qoosa jedhamu jireenyuma isaa tokko hin qoosa waggaa 10 guutuu waggaa 20 guutuu abaluun qoosa jedhama. Kaarakterii biraan uffatu waan ta'eef jechuudha. Gaafa inni kun garuu profeshiniidha waan ta'eef arra bifa tokko yoo qoostee borimoo bifa tokkoon qoosuu danda'utu sirraa eegama. Akka tamma jettee gara of qoranii gara hojii haaraatti deemanii qorumsa sana immoo darbanii waan gaarii filannoo saba kanaaf fiduun waan tokkodha. Garuu yeroo ala kanarratti miidiyaa hawaasaa irratti yeroo tokko kan deemaa ture immoo wal dhabdeen irkoo wajjiniin jiru wajjiniin wal qabachuu danda'a waan kunis jedhanii warri kaasan jiru. Isa kan akkamitti ibsita? Yaa egaa hawaasi keenya hawaasa baay'ee garaa jaalalaa namaa qabudha. Nama tokko nama 3 wal biratti gaafa argu waluma duuka jaallata. So waan 2-3 hojii 2-3-4 yoo jiraate saba keenyaafis gaariidha. Filannoo gaarii ta'a waan ta'eef obboloota egaa waayilla wajjin hojjennu jedha obboloota makooti warri nuyi wajjin hojjennu. So hojii aartii qofatu hin taane bu'aa bahii jireenyaa baay'ee wajjin dabarsinee isa namni miidiyaa irratti nu beeku caalaayyuu golatti waan baay'ee wajjin dabarsineerra. Warra hirkoo wajjin jiran jechuudha. So asumaanuu daayirektarii diraamaa hirkoo Galataa Ijaaraa baay'ee galateeffachuun barbaada. Diraamaa sana irratti kaastina gochuunsaa carraa diraamaa sana hojjechuu dandeettii sana akkan baafadhuuf iyyuu kan na gargaarisadha waan ta'eef taatoonni achirratti hojjetan iyyuu kan akka milkeessaaf amanuufaa dandeettiin kee tokko kan inni mul'atu yoo namni si biraa sirriitti hojjetedha. So qofaatti baatee waan mul'atuuf hin jiru. Wal gargaarree hojjenna waan ta'eef isaaniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Wal dhabdee waan jedhamu hin jiru nu gidduu hojii bakeenyatu amma hojii haaraa akkuma sila isiin jedhee chaalenjii haaraa fudhachuu waan barbaanneefidha malee. Daandii haaraa filannoo haaraa. Egaa yeroo baay'ee siniin keessumaa si milkeessaa fi amanuu kan durii komeediyaanota Oromoo Finfinnee. Mitire? Koofiin eegalee wajjin waan turtanii fi
akkuma sila jettee namni yeroo tokko wal biratti nama arge tasuma akkati karaa gargariillee deemtuun barbaadu. Namni immoo jireenya kana keessatti waan baay'eetu isa mudata. Kallattiin jireenyaa keenya iyyuu karaa garaagaraatti nu oofuu danda'a. Isa kana nu hubadhaa jettaa jechuudha. Yaa namni yeroo baay'ee jaalalumarraa ka'eetu wal duukaa gaafa taatu namatti toltaa hojii diraamaa tokko gaafa hojjettu even nu bira maaltu jira itti fakkaata tokko namni tokko diraamaa tokko irratti abbaa manaa fi haadha manaa yoo ta'e isa taanu irrattis abbaa manaa fi haadha manaa yoo taate isa taanu irratti immoo ijoollee yoo godhatte isa taanu irratti yoo jaarsa taate malee akkasi gargar baatu barbaadu. Yoo danda'ame amma sinne suma dhugaadhaanis tiyyaa wajjin akkasii wal fuutan fa'a namni baay'ee dharra ufaa jiraachuu danda'a. Jireenya dhuunfaa keessanii akkasiin qabdan amanuun barbaadu. Amanuun barbaadu akkasidha. So namoota wajjin immoo amma fakkeenyaaf gaafa hojiidhaanii hojii garaagaraa hojjettu namni qaamaanis wal bira jiraanna nu se'a. Baay'ee wal biratti nu beeku irraa kan ka'e. TV irratti waan sin argani manichuma keessa waan bultu. So jireenya mataa keenyaa qabna. Hojii keenya irratti garuu wal deeggarra. Namni tokko hojii biraa gaafa qabaatu warri kaan dudduubaan jiru yaada walii kennuudhaani hojiin kun akkasa ta'uudhaan immoo baay'ee wal deeggarra. Ammayyuu waluma duukaa jirra garuu gargar hirannee immoo televezyiinii lama. Diraamaa tokko turtanii diraamaa lama taatanii filannoo uummata kanaaf fiddaniittu egaa siitkoomii Oromoon qabu babbareedaan lamaan amma Irkoo fi Bubbeedha. Egaa bakka lamatti hiramanii filannoo uummataaf ta'uun waan baay'ee gaariidha. Aadaa maleeffatamuu qabus akkasumas immoo baratamuu qaba. Industirii tokko keessatti namoonni hojii wal fakkaataa hojjetan jaalalaan gammachuudhaan akka kanatti wal deeggaraa karaa walitti agarsiisaa daandii garaagaraarra deemuu danda'uun hundumti keenya waan irraa barachuu qabnudha jedhee yaada. Xiqqoo gara fuulduraatti achi si deebisee akkuma sila jette egaa yeroon Ameerikaa turetti namni Kaanaadaa dhaqee dhufe si dhiba baay'ee yeroon Kaanaadaa ture jedhee haasa. Anama bar tokko nan yaadadha si dhiba ammasisuma haasa'uufanii. Neezarlaandii. Ishee kana naa galchite. Postii keeroosi yaadadha karaa. Postii yeroosi yaadannoo Neezarlaandii yeroo Neezarlaandii ture maal jetta namni biyyuma ture wayii tokko leellisuu barbaada yeroo tokko kanaafi egaa beekamaadha hawaasa keenya keessattis atis yeroon Ameerikaa ture Ameerikaa faranjoonni maal jedhuun kun achumarraa dhufe garuu namni baay'een yeroo ati Ameerikaa dhattee waaqoon Ameerikaatti badee Ameerikaadhaan deebi'u. Ameerikaan aartii waan hin qabnee fi as deebitee Ameerikaa hojii walitti rambuusi. Akka gaarii sodaatte. Egaa hojii maaf hin deeme silasi hojii maartii hojjechuudhaa fi kaampanii weelluu intarteementii jedhu tokkotu naa feere Gammee Tafarraa fi Roobeen Ustaayilaa jedhamu isaaniin baay'een galateeffadha. Isaantu na waamee Osfaanaa wajjin wal ta'anii kanaafiyyuu Ameerikaa keessatti isteetiiwwan muraasarra naannofne hojii koomeedii kan isteejii kana dhiyeessine jechuudha. Isa fixeennaan nan gale egaa hojii malee hin taare. Viidiyoo kee baay'een isaa miidiyaa hawaasaa irratti bahaa ture viidiyoo baay'ee babbareedaadha. I think atis koomeedii asitti takkaa nutti agarsiistee hin beekne. Waan wayimmaa fuutee waan achi deemte wayii natti fakkaata. Sababiin isaa dandeettii nu jalaa dhoksaa baatee warra Ameerikaatiin waan ati kuuste wayii natti fakkaata. Doolaarii fuulduratti hin ulfaata. Gaafa doolaariin ba'uu ishee yaadattu. Inka kaata baay'ee akka ishee birrii kana miti nus gara fuulduratti maallaqa daballee fi caalaatti akka nu kolfisiisu goona. Gara bubbeettan si deebisa. Bubbeen siitkoomii ati kunoo almost torban har'aa eegaltedha. Torban kana guutuu waa'ee bubbeetu haasa'amaa jira. Miidiyaan hawaasaa guutuun bubbeedhaa ta'aa jira. Akkuma bubbeen uraasaa jirtu. Mee waan bubbee nutti kamitti eegalte? Egaa siitkoomii bubbee kana tureera erga yaanneeti. Almost waggaa tokkoon ta'a. Sadarkaa yaadrimeetti kan yaada isaa jalqabne jechuudha. Namoota muraasaa wajjin haasofne hojii haaraa hojjechuu akka qabnu hojii akkamii akka ta'uu qabu immoo hojii kanaan dura barame irraati akkamitti akka fooyyessuu dandeenyu baay'ee itti qophaa'aa turre. Egaa gidduutti immoo Ameerikaa deeme. Achi deeme gaafa hin deebi'u immoo waan tokko argitee dhufta waan ta'eef inni immoo si kakaasa yeroo baay'ee. Miira addaa tokko. Miira addaa sitti uuma.
So isaaf jenneetuma gara hojii kanaatti galle gaa'e. Egaa bubbeen siitkoomii baay'ee bareedaa akkama sila jenne carraa lammaffaa filannoo lammaffaa ta'ee saba keenyaaf dhufedha. Bubbee irratti immoo waan baay'eedhaan hirmaachaa jirta. Daayirektarri bubbee si'ii, piroodiisarri bubbee kanaayyuu dhaabbata kee jaankoodha. Dabalataan immoo achirrattis immoo taatoo taatee taphachaa jirta. Hojii kana hundumaa hojjechaa bubbee milkeessuu akkamittiin dandeesse? Hojicha abbaa irree mateen qabadhe hundasaa. Kan hojii siitkoomii bubbee kana yeroo hojjennu hojii bulchiinsaasaa yookiin piroodakshinii wajjin dhimmoota wal qabatanii nama biraatu jira nama dirqama isaa fudhatu kan teeknikalii kan daayirektii nu godhu jechuudha. Kanaaf yoo an gara ogummaa isaa qofaa irratti xiyyeeffadha gara stoorii isaa qopheessuu maal maali. Isumayyuu garuu stoorii isaa qopheessuu iyyuu ofii koo qofaan qopheessu. Namoota dandeettii stoorii barreessuu qabanii kireetiif siinii waan jedhamu hundeessinee nama 4-5 taanee qopheessina. Achi booddee taatummaa isaas immoo namoota muuxannoo hedduu qabantu jiran nu faana waan ta'eef baay'ee nu rakkisu. Daayirektingii makanayyuu kutaawwanuma jalqabaa kana wanticha al tokko yeroo wantichi si ilaallatu itti amantee namatti gadhiisuun waan keessa keetii ba'e waan ta'eef lafa buusuudhaaf barbaadama. Baay'eetti dhiphatta malee jira namni na gargaaru asistaantii koo ta'e namni na gargaaru jira amma yeroo muraasa booddee immoo namni biraan guutummaa guututti daayirektii godha antaatummaa makoo qofaa irratti xiyyeeffadha jechuudha. Egaa bubbeen kan baay'ee nama ajaa'ibu inni kan biraan akkaataa isin taatotatti filattan kaastingiin keessan baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Waan baratame irraas immoo xiqqoo adda waan ta'es qaba. Namoota guutuutti haaraa gama kaaniin immoo namoota TikTok irratti dandeettii adda addaa qaban ijoollee dandeettii isaanii namoonni dinqisiifatan immoo gara mainstreamii kanatti fidaa jirta. Taatota durii baay'ee nama bashannansiisanii fi nama wajjiniin turan namoota jaallataman warreen akka Abaaboo fa'ammoo duubaan jiru ati jirta daa'imti jirti. Gambeen fuulduratti maal eenyu fa'aa akka arguu dandeenyu tarii anis tarii sataan carraa satti aanu irratti akka taatoo Oromoo cimaa tokkotti galaaluu qabdu. Isa keessatti yoo nagalchitan hin beeku. Akkaataan filannoo taatotaa keessan kun maal fakkaata? Taatota filachuun duraan stoorii masaa irratti xiyyeeffanne seenaa masaa jechuudha. Seenaa isaa irratti akkamitti xiyyeeffanne seenaan suni seenaa maatii irratti akka xiyyeeffatu. Seenaa jireenya magaalaa irratti akka xiyyeeffatudha kan barbaanne. Maaliif diraamaa keenya kan afaan Oromoo baay'een isaa gartokkeetu qofa ture. Inni barbaachisuutu hin taane seenaa gara baadiyyaa, seenaa gara akkaataa dubbii, akkaataa jireenyaa keenya gara sanaatti harkisuutu ture. So amma inni sun akkuma jirutti ta'e akkuma barbaachisutti ta'e gara kanaan gara santuqaminiin gara jireenya magaalaa kanaan immoo hojjechuu qabna waan jedhuufiti gara sanaatti seenaa sana developii goone taatota nuyi filanne immoo gosa sadii. Tokko taatota warra kanaan dura muuxannoo baay'ee qabanii kan nama jalaa xiqqoo miliqanii turanii kan namoonni baay'ee jaallatanii jiru. Maaliif siitkoomii gaafa hojjettu maatiitu taa'ee ilaala waan ta'eef kan warri abbootiin kan isaan beekan namoota isaan beekanii namoota tuuta dhangaa keessa turanii kanneen akka Kadir Filatuu fa'aa, kanneen akka Kabbee fa'aa, kanneen akka Abaaboo fa'aa jiru suutaan immoo kan dhufanii warra jenereeshinii nu dura jiran sana keessaatti gargaaramneerra. Achi booddee jenereeshinii keenyas immoo gargaaramneerra warra nu faana jiranii warra nu dudduuba jiranis warra dijitaal miidiyaa TikTokii, Feesbuukii fa'aarra jiran kanas gara meeinstiriimiitti immoo finnee hawaasa wajjin akka wal baraniif yaalleerra. Sanaan immoo dabalatamoo diraamaa keenya keessa akaakaan jira. Abbaan jira daa'imti jirti. So jenereeshinii sadiitu jira jechuudha. Ilaalchi warra akaakolii keenya abbootii keenya akkamidha nuyi immoo akkamidha ijoolleen keenya daa'imman ammaa immoo akkamitti yaadu sammuu akkamii qabu seedu kaasuu fi vaaraayitii kan akka inni qabaatuu fi akkasitti kaasti goone jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Kaaraakteroota amma jiran keessaa akkuma atiyyoo kaaftee baay'een isaanii haaraanis jiru. Haaraa keessaa immoo meen kaaraakterii taate haadha manaa kee haadha manaa olii taate kan hojjechaa jirtu Miss Turizimii Oromiyaa duraanii Daraartuu Tasfaayeeti. Daraartuu akkamittiin filattani? Bareedinuma ishee ilaallee filannee. Bareedduu Oromooti amma isheen soorama baateetti achiiti viizita Oromiyaati. Viizita Oromiyaa irraa kanaaf
ammas bareedina ishee karaa ittiin caalatti itti fufee uummata bira ga'u gochuudha. Isheenis amma akka haaraa miti dandeettiin ishee baay'ee bareedaadha. Haala gaariidhaan kan isheen taatummaa ishee bahachaa turte. Bubbee akkamittiin jettan? Maal jechuudha bubbeen? Bubbee jechuun egaa akkuma maqaa isaa irraa beekamu wanta tasgabbaa'ee taa'u kana waan kaasee deemuudha. Egaa nuti immoo bubbee kan waan negatiivaa sanatu hin taane bubbee kolfaa kaasuu barbaadna. Mana namaa hundumaatti seennee bubbee kolfaadhaan nama qirqirnee akka namni bashannanuu barbaadna. Bubbee isa awwaara namatti kaasu saniin? Isa kolfa kaasudha kun. Kolfa kaasa? Kolfa kaasan. Okay, bubbeen mana keessan seenee kolfa sinitti kakaasuun isaanii ol fuudhu? Balbala cufatee. Balbala cufatee. Egaa bubbeen akka diraamaa haaraa immoo miti. Waan ajaa'ibsiisaa ta'e immoo. Egaa milkiin gama miidiyaatiin jiru kan inni itti ilaalamu tokko kan mainstreamiidhaan TV irratti nus namoonni baay'een miiliyoonotaan nu ilaalan hin jiru. Dabalataan immoo gama miidiyaa hawaasaatti immoo dhufee akkaataa simannaa uummataa YouTube irratti ilaalamuu isaa maal gaafa ilaallu almost guyyaa tokkoo fi walakkaa keessatti gara 200 ilaalamee ture. Amma immoo baay'ee dabalee jira. Viral hin ba'a amma kana nama biraan ga'a jettanii yaaddanii turtanii maaltu isinitti dhaga'ame gammachuu akkamiiti? Tasumaan yaadne dhugaa dubbachuu fi hojicha warra walii wajjin hojjennuttis nan haasa'an ture yeroo baay'ee tokko kaaraakterii kun kaaraakterii haaraadha. Namni kaaraakterii ittiin nun beeknedha. Hojichumtiyyuu hojii haaraadha waan ta'eef hojiin haaraa yeroo baay'ee immoo yeroo sitti fudhata. Maaliif jalqaba irratti waan dogoggortu hin jiraata, waan sirreeffachaa deemtu hin jiraata. Yeroo dheeraa keessadha kanatti lafa amma nuyi jalqabumaan geenye kana gahuu dandeessu jechuudha. Garuu gaarummaan isaa immoo hojii kana duraa keessatti namoonni daawwataa baay'ee nu beeku waan turanii fi nu gaggaafachaa turani silumaayyuu. Kanaafiti jalqabumaan akkas deeme. Egaa jalqabaan akkas deeme innis immoo hojiin keenya perfektiidha, gaariidha, maal jennees immoo ofirra hin ciisnu. Akkuma waan baay'ee fooyyeffannuu, waan baay'ee miidhagsinee itti fufuu qabnu immoo nu gala. Kanaafiyyuu kana caalaa akka ilaalamuu barbaanna. Isa kana garuu hin eegne. Nama baay'eetu jaallatee nama baay'eetu ittiin kolfee namni sin qeeqee jira. Sirriitti jira. Hojiima tokkoon. Itti beekna nuti kanumaan durayyuu. Hojiima tokkoon. Hojiima tokkoon yaa jechuun yeroo hojii hawaasa bal'aaf hojjettu amma manuma nyaataa yoo banteeyyuu mana nyaataa keessatti nyaatuma garmalee mana nyaataa gammadaa yoo baname gammadaa speeshaal waan jedhamu jira. So namni nyaata sana hin jaallanne jira. Namni tokko filannoomti namaayyuu garaagari. So namni hundumtuu hojii kee wal qixxee jaallata taanaani yookiin hojii kee sirriitti hojjechaa hin jirtu yookiin waa biraa ta'eera jechuudha. Hubannaan namaas garaagari waan ta'eef wanti sirreessuu qabdu sin jiraata. Namni dalga sii hubatu sin jiraata. Namni immoo akka yaaddetti sii hubatu sin jiraata. Hojiin aartii immoo banaadha yeroo baay'ee. Kana kan hin jedheef kanaaf hin jettu. Jala jalatti hin barreessu. Ibsan qabu waan ta'eef. Abbaan garuma dhagayeetti fuudhatee deema waan ta'eef inni faa waan tokko yaadonni jijjiiru garuu harki caalu yaada poozitiiviidha, yaada baay'ee gaariidha. Isuma yaada negatiivaayyuu fudhanna garuu. Dirqama keenyadha. Akka ka'umsaatti gamanas gamasiis fudhatanii waan sin jabeessu irratti xiyyeeffannaa gochuu qabdu. Isa sirreessuu qabdan immoo episoodota itti aanan irratti sirreessanii maal. Egaa episoodii itti aanutti fooyyessitu jennee abdanna. Bubbee immoo gaafa laallu garuu akkaataa ittiin fakkeenya evaluation ittiin diraamaa tokko ilaallu yookiin diraamaan kun maal guuttate maal hir'ate jennee gaafa ilaallu ija keenyaan waan baay'ee isaa guuttatee ka'ee akkaataa sound tracking keessan hedduu bareeda. Graphicsii sin hojjettan jalqaba beeksisarraa eegalee bridging gidduu jiru waan hedduu isaa taatota filachuun keessan stooriin keessan iyyuu stoorii jalqabaa hiika hin qabne maal ta'uu danda'a jedhee namni speculate godhu yookiin yaadu tun ta'in stoorii xumuramaa wayiiti. Episoodii tokkooni waan xumurame wayii tokko nutti agarsiistan. Istaayiliin isaa akkas akka ta'u waan irratti hojjettan jira. Yeroo dheeraa fudhannee egaa siitkoomii kana gaafa qopheessinu wanti nuyi jalqaba goone siitkoomii afaan Oromoo kanaan dura hojjetaman hunduma isaanii teenyee ilaalle. Kan itti hirmaannes kan nuyi itti hin hirmaannes ciminni isaanii maaloodha, dadhabinni isaanii maal ture, gara kamiin ittiin bu'amne, qulqullinni kaameeraa, qulqullinni sagalee, qulqullinni istoorii isaa akkamidha isa jedhu waan sana dursinee qo'anneetu sanarraa immoo akkamitti fooyyessuu dandeenya isa jedhuu fi ijoolleen na wajjin hojjetanis asumaan baay'ee kanan galateeffachuu barbaadu. Kaameeraa warri waraabanii, warri ediitii godhanii, giraafiksii isaa warri nu hojjetanii hundumti isaanii
baay'ee of kennaniitu kan hojjechaa turan jechuudha. Baay'ee hojii isaanii irrattis immoo ijoollee qaqqaxalee filachuuf yaalanis so kanaaf jaallatame dheeni yaada. Saawundiis kan hojjete Eebbaa Dirribaa fi Taammanaa Gizaa'uudha. Ijoollee qaqqaxaleedha isaanis maaliif saawundii tiraanzishinii isaa dabalatee saawundii tiraakii isaa ofii makeenyaa hojjenne. Beekta gaa seera diijitaal miidiyaa keessatti koopiraayitiitu jira waan ta'eef hojii mataa keenyaa sana irratti xiyyeeffanne stooriin keenya immoo akka inni jalqabatee akka inni hin beeksisne kan inni godhee yaada nama baay'eetu keessa jira. Yaaduma koo qofaa yookiin yaada nama tokko qofaatu hin taane nama lama sadii ogeessota baay'eetu nu dudduuba jira waan ta'eef isaanumatu nu gargaareeti harka jala. Egaa jiituun baay'ee balaa gurguddaa waan uumtu natti fakkaata gara fuulduraatti. Haadha warraa kee wajjin baay'ee wal si dhabsiisuu dandeessi. Kaaraakteriin daa'imaa sanaa baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf kaaraakterii baay'ee guddachuu danda'u, bal'achuu danda'u, caalaatti deemuu danda'udha. Jeneen abdadhaa gara fuulduraatti egaa kana caalaa baay'ee beekamtanii immoo bakka guddaa geessu jedheen abdii guddaa isinirraa qaba. Projektii biraa waan amma hojjechaa jirtu qabda isa kana cinaatti fiilmii fa'a. Isa kana salphaanaa gootee. Kunumtuu ulfaata. mata dhukkubbiidha jedhe. Hojii Yeroo baay'ee namni nama nu hubatu. Hojiiwwan miidiyaa, hojii fiilmii, hojii aartii kana yeroo jettu waanuma xiqqoo wayiitti fakkaata. Duuba isaarra maal akka jiru guyyaa meeqa akka dadhabdu, guyyaa meeqa akka hirriba dhabdu namni baay'een understanding godhu waan ta'eef. Dadhabbii baay'ee qaba. Amma isa kana tokkoon akka dhuunfaa kootti reefuun piroodiusii godha. Yeroo jalqabaatti hojii piroojektii mataa kootii qabadhee kanan deemaa jiru. Bulchiinsi isaayyuu baay'ee jaba. Nama bulchuun baay'ee akka ulfaatu reefuun agala. So innis jira waan ta'eef torbaniin waan daqiiqaa 25 hanga 30 ta'u qopheessuun dogoggora xiqqoo ishee keessatti eegdaa seenaa isaa ijaaruu, riheersii gochuu, waraabuu hundumti isaa yeroo guutuu nama fudhata. Garuu erga hojiin kun toora qabate immoo tarii yoo gaafa yeroo argannu immoo waan biraa moo yaalla. Ati barreessaadha kitaabota 2 barreessiteetta hangammaatti. Kitaaba yeroo barreessitu, fiilmii yeroo barreessitu seenaa dhuunfaa keerraa kaateetu barreessitamoo waan hiriyoota keerraa kaateedhamoo sii dhufamoo abjuudhaan sii halkan ka'een barreessa. Moo akkuma diraamaa sammaa kana irratti abjuu jaallattu kana abjuudhaan sitti mul'achaa jira moo maali? Yeroo isa kani diraamaa kana yeroo barreessitu namoota wajjin hojjenna siin jedheera. Yaada adda addaatu. So yaada ijoosaa yaada rimee isaa qabatteennaan namoota wajjin inni ijaarta yaada sana developii goota. Inni baay'ee nama rakkisu. Kitaaba waan akka kitaabaa gaafan barreessu garuu waan sammuu koo keessa jiru eksperiyansii makoo sanan barreessaa suutan barreessa. Yoo ani yeroo kitaaba isa darbis yeroo barreessu guyyaa tokkotti peejii tokko barreessan ture. Guyyaa tokkotti fuuluma tokko, guyyaa tokkotti fuula tokko. So isumatu guyyaa 200tti fuula 200 ta'a. Baay'ee isa dhiphatanii taa'anii iskarbii godhattee sammaa reedii irratti guddatutti. Barreessaa jedhamudha. Amma sana biyya kana keessatti qoosanii nama kolfisiisuun ni ulfaataa jedhu. Akkamittiin dandeessan sin bubbeerratti? Asitti ulfaata sun taane Ameerikaatti ulfaata baay'ee. Maaliif? Ameerikaatti ulfaata. Asii homaan jedhu namni biyya kana baay'ee qoosayyuuti. Dhugaa namaa kolfas. Namni asii akka Ameerikaa jiraatutti qoosa yeroo qoosu faallaadha wantichi. Yeroo baay'ee biyya amma fakkeenyaaf Ameerikaa fa'aatti gaafa qoostu namootni achiis gaafa ilaalu gaafa qoosanii firiidhaati qoosuuf. Tooppikii barbaadde kaastee qoosuu dandeessa. Pirezidaantiin isaanis komeediyaanii waan ture. Lammaffaa akka hin dandeenye gochuuf. So achitti qoosuu fi namoonni qoosu daangaan qabu. Daangaan qoosa. Biyya as nu biratti garuu waan tokko gaafa qoostu of eeggannaadhaan qoosuu qabda. Qoosaa humti keeyyuu gara kanatti jalaa ba'uu danda'a, gara sanatti jalaa ba'uu danda'a. Amantiitti akka hin deemne, waan naannummaatti akka hin deemne, siyaasatti akka hin deemne. Egaa beekta akkuma nama siin jedhe Ameerikaanii pirezidaantiin isaanii duri ammaa kuni Doonaald Tiraamp komeediyaanii ture beekta miti. Akkasii walitti siqnu. Akkasumas immoo pirezidaantiin Ukraine Zeleniskiin komeediyaaniidha. Tarii waaqonni pirezidaantii biyyaa fa'aa yookiin muummicha ministeeraa fa'aa ta'uu danda'a laata fuuldura. Isuma kana fa'aa eeggachaa haasofta biyya kanaati.
hojii kee ammaa kanaan bubbeen immoo akkati milkooftu abdii guddaan qaba. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte yookiin nama galateeffattus yoo qabaatte yoo jiraate carraa kanan sii kenna. Egaa asumaani asitti naaf yeroo keessanii fi Gammadaashoof tiimiin keessan galatooma. Nu biraa nafnee hojii isa darbettis fiilmii keenya irratti nu duukaa turtanii. Hojii makanayyuu wajjin jalqabne miti ree Gammadaashoo wajjin jalqabne. Ammas wajjinumatti fufna. Wajjinumatti fufna. So baay'ee galatooma. Ijoollee ana wajjin hojjetanii warra taatota dabalatee iskiripticha barreessuudhaanii yaada naa fiduudhaanii ediitii namoota godhanii piroodakshinii namoota jiran hunda isaanii baay'een galateeffachuu barbaada. Piroodakshinii ala namoota jiran immoo namoota ogummaadhaan na gargaaran hedduutu jiru. Jalqabuma irraa kaasee hojii aartii kana keessa yeroo galtu immoo iskiriptiin akkamitti barreeffama leenjii adda addaa fa'aa kan jennu haala ishee mijeessan namoota baay'eetu jira. So asumaanii Biqilaas fa'uu galateeffachuun barbaada. Leencoo Fiqiruu galateeffachuun barbaada. Galataa Ijaaraa galateeffachuun barbaada. Amaanuel Taaffasaa Milkeessaa Nagumaa namoota walii wajjin hojjechaa turre hunda isaaniiyyuu baay'ee galateeffachuun barbaada. Hojii keenya isaa ammaa kana namoota daawwatan immoo hunda isaaniiniyyuu ulfaadhaa waan nu kabajaniif kabajamaa jedha. Yaada isaanii akka nu irraan qusannee wantoota kana booddee hojjennu hundumatti immoo akka nu wajjin adeeman immoo kabajaan naaf irraa godhaaf. Cheers. Cheers. Akkas. Akkana. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa bashannansiisaa kan komeediyaan Waaqoo Geetaachoo Hirkoo yookiin Olii amma waliin taasifne kana fakkaatu ture. Torban keessumaa biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif sennaa guyyaa har'aa immoo ispoonsar gochuudhaan waliin kan turan Itiyoo Telekoom guddaa isaan galateeffanna. Akkasumas tiim Risaa hojjettoonnii fi akkasumas piroodiisaroonni Risaa Miidiyaa kan Gammadaashoo isin biraan gahaa jiran Directorii sagantaa keenya guyyaa har'aa Antiqoo Isaayyaas kaameraadhaan Biqilaa Mitikuu fi Abdii Jireenyaan waliin turanii hunduma isaanii nu galateeffadhaa. Torban nama torbaniin waa taasisu.